Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 22 irraa kaasee deebiin dubbisa qayyabadhaa asirratti warra dubbicha dhaga'anii hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan hin ta'inaa. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofii isaa arguuti. Ofii isaa ilaalee erga adeeme booddee achumaan bifni isaa attam akka ture inni irraanfata. Namni seeraa birmadummaa isaa hir'ina hin qabne keessa lixee ilaalu isa biraas kan hin deebine isa dhaga'ee hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira. Waaqayyoon kadhan. Maaraafisa kuuta fiina jeena makooman tardi feene miila rabadaana magaat raadiyaa. Dubbiin kee keessa keenya keessa gaafa buufatu sagalee keetiin wanti hin jijjiiramne hin jiru. Kuma Luqaas keetti barreeffame dubbichaa hubataniif yaada isaanii ibse. Sagalee kee hafuura kee isa dubbii kee ibsee nama barsiisu. Guyyaa har'aa kana naaf gubaa'ee kanaaf akka ati ergitu nan barbaada. Daangaa tokko malee sagaleen kee akka nutti mul'atu. Daangaa tokko malee argamni kee gidduu kan akka deddeebi'u nan barbaada. Wan dhageenya kan dhaga'uu duwwaadhaan dabarratoon taane warra dhaga'uudhaan itti jiraatan warra dhaga'uudhaan itti eebbifaman taane bor dhugaa baatu amanamaa taane duukaa kee bu'aa kan dandeenyutti maqaa Kiristoos isheetutiin dubbiin kee nuuf haa galu. Wanti dubbatamu dubbiin kee nuuf haa galu. Yaada hafuuraatti nu deebisi. Daandii kee gubbaatti nu deebisi. Dhaga'uudhaan warra of goomsan akka hin taane dhagaanii warra hojiirra oolchan ta'uu akka dandeenyu nu gargaari. Ana mucaa keessi na gargaari. Wanti hin dubbadhuuf wanti hin jedhu kamiyyuu isatti jette duwwaa haa ta'u. Ulfinni foonii gaba jedhu. Ulfinni biyya lafaa gaba jedhu. Ulfinni seexanaa gaba jedhu. Ulfinni kee duwwaa naa mul'atu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin dubbii asii dubbatamu kanaan dhaloonni kun haa jijjiiramani. Dhaloonni kun haa geeddaramani. Dhaloonni kun itti na eebbifamani. Dhaloonni kun itti na fayyani. Dhaloonni kun itti na ijaaramani. Jireenyi isaanii itti na ijaaramu. Qalbiin isaanii itti na ijaaramu. Bultoon isaanii itti na ijaaramu. Humna hafuura keetiin kootu nuti dubbadhu. Ana mucaa keessi na gargaari. Anda dhabaaf wallaalaa nama homaa dubbachuu hin dandeenyeef nama homaa gochuu hin dandeenyedha. Siisa waan hundumaa gochuu danda'utti immoo abdadhe nan dubbadha. Ol waaqarraa kootu na gargaari. Akkuma garbichi kee Daawit ergamaa sochaa hidhii kooti eegunaaf ramadii jedhe. Wanti dubbadhu wanta addunyaa hafuuraatti dhaloota kana fidu malee wan addunyaa hafuuraa keessaa isaan baasu akka hin dubbanne na gargaari. Hunduma keenya wajjiniin ta'i. Kana waan gootuuf si haa galatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Amiin, 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 amiin. Egaa guyyaa har'aa kana akkuma yeroo darbe wajjin ilaallee mana duree keenya jalqabnee ton xumuriin afne sana itti fufneeti dubbii Waaqayyoo kan wajjin dhageenyu ta'a. Mee namoonni nan beeka nan jira gaaf sanaa dhaga'eera jettanii yaada qabdan mallattoo kanatti bu'aa gooftaan isin eebbisu maatii Waaqayyoo. Jakkalatti dhumaatti namoonni gaaf sana jirtanis eebbifama. Ammas guyyaa har'aa kana waa'een jireenyaa siif gale moo sirraa gale waan jedhudha wal wajjiniin baran. Ergaa Waaqayyoo kana Waaqayyoo keessa kaa'ee dubbii Waaqayyoo kana dhaloota kana biraan akka hin ga'uutiif irratti kadhachaa kanan ture. Namni dubbiin kun bira ga'e hundumtu akka jijjiiramu abdii guddaa kanan qabu. Waa'een jireenyaa siif gale moo sirraa galeedha. Mana yaalaa yoo deemne waa'ee jireenyaa nutti himu. Furmaata dhukkuba mataa nutti hima. Namni tokko mataan dibame yoo mana yaalaa deeme furmaata dhukkuba mataa sanaaf ta'utti hima malee waa'een jireenya biyya waaqarraatti hin himamu. Inni kun garuu waa'ee dhukkuba mataarraa fayyitaa gaarraa fayyitaa miti. In fayyita fayyuu fayyiteettaan gaafa Yesuus fudhannu fayyineerra nu ijoollee fayyan. Haa ta'u garuu har'a kan nuti dubbachuu barbaannu waa'een jireenyaa siif galee moo sirraa galee waan jedhudha. Qabxii lamaan kana bukkee qabne dhaloonni waa'een jireenyaa galeef kamii dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galee immoo kam akka ta'e guyyoottan darban jalqabne waa'een jireenyaa dhaloota irraa galee ilaallee turre. Egaa namoonni haaraa dhufan jiraachuu danda'u waan ta'eef qabxiilee gaafas wajjin ilaalleen tuttuqee darba. Dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galee
waa'ee jireenya namarraa galu jechuun maal jechuudha jechuu dandeessu. Jireenyi namarraa galaa jechuu dandeessu. Jira garuu du'aadha. Itti dhumna sagalee Waaqayyoo keessa laallaa. Jira garuu du'aadha. Akkuma waldaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 keessa deemnee gaafa dubbifnu ati maqaadhumaaf jiraadha jedhamte malee du'aadha jedhamee itti dubbatamaa ture jechuudha. Arra jira garuu waldaa kiristaanaa keessa jira garuu Yesuusin amanee du'aadha. Jireenya akkasii kun jireenya keessaa bahuudha. Kanaaf qabxiilee muraasa wajjin laallee turre. Innis qabxii tokkoffaanii dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galee jireenya gadhiisii jiraatu jennee laallee turre. Jireenya gadhiisii jiraatu. Biyya lafaa kana gubbaarratti rakkoo guddaanii jireenya gadhiisii jiraatu caalaa rakkoon hin jiru. Jireenyi gadhiisiin akkuma arganitti deddeebuudha. Akkuma argan idduma argan dhaabbachuudha. Idduma waamamanitti owwaachuudha. Waan margan butanii qabatanii deemuudha. Sanas kanas kallattuma hundumaatiin jireenya gadhiisii jiraachuu jechuun qabxiilee akkasiitii fi haalota akkasii of keessaa qabaata. Kanaaf nuyi jireenya gadhiisii kana jiraachuun kiristaana sirrii dhaloota waa'een jireenyaa galeef irraa hin eegamu. Dhaloonni jireenya gadhiisii jiraatan dhaloota waa'een jireenyaa irraa galedha. Waa'een jireenyaa irraa galee waan ta'eef har'uma gammadiidha. Amantaa tokko baay'ee isaa beektu. Amantaa tokko akka amantaa joobaa fudhattanii har'uma gammadi malee rakkoon hin jiru du'a booda jireenyi hin jiru jedhu. Yesuus garuu du'a booda jireenya akka nutti himeera. Dhaloonni isa kanaaf tattaafatan, dhaloonni isa kanaaf dhiphatan, dhaloonni isa kanaaf ka'umsa isaanii gara fuulduraatti godhatan waa'een jireenyaa isaanii gala. Amma kan nuti ilaallu dhaloota waa'een jireenyaa irraa galedha waan ta'eef sirriitti na qayyabadha. Dhaloonni waa'een jireenyaa galeef booddee irratti dhufna. Kanaaf guyyoottan darban kana ilaallee turre dhaloota jireenya gadhiisii jiraatan jennee turre. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 4-3 kaasee Luqaas boqonnaa Roomee boqonnaa 13 kaafnee ilaallee turre. Phaawulostu Roomee kana gubbaatti akkas jedheetti hima ture. Yeroon itti amanne caala amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef isin wani daftan dammaqaa jedheeti warra Roomee kanatti hima. Kanaaf egaa guyyichi darbeera. Dukkanichi darbeera. Amma bari'eera jedheetoo ni ibsa. Dhaloonni jireenya barii kana keessa jiraatan, dhaloonni jireenya ifaa kana keessa jiraatan kutaa kan dhufan dubbisa akkasina. Yeroo itti dura amanne caala amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beeka. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifaa keessa ittiin hojjetan inni dhannaa'edha. Kanaaf egaa yeroon itti dura amanne caala amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef akka arginetti deddeebuun nu gubbaan jiraatutti jechuu barbaade. Jireenya gadhiisii jiraachuun nu gubbaan jiraatu. Dukkanichi darbeera. Guyyichi immoo dhiyaateera. Guyyichi dhiyaate kun guyyaa kam akka ta'e isiniyyuu gaarii gootanii beektu. Kanaaf guyyichi dhiyaateera waan ta'eef waan dukkana keessa hojjetamu, waan of gadhiisiidhaan hojjetamu ofirraa fuudhee gannatti jechuu barbaada. Har'aas Waaqayyo dhaloota akkasiin barbaada. Dhaloota akkamii barbaada? Dhaloota wanta isaan fiixaan hin baafne ofirraa gatan. Dhaloota waan galma isaan hin geenye ofirraa gatan. Dhaloota waa adda baafatanii ilaalan. Dhaloota isa dhaga'anitti jiraatan. Dhaloota jireenya gadhiisii hin jiraanne Waaqayyo hin barbaada. Egaa Waaqayyo warra kanoo akkam godha jechuu dandeessu. Warra ergamootayyuu Waaqayyo waan hundumaa waan uumeef qaba. Ergamootayyuu guyyaa badisaaf kaaya jedha. Isaaniifis guyyaan jira. Warra jireenya gadhiisii jiraataniifis guyyaan jira. Warra jireenyi galeefis immoo guyyaan jira. Kanaaf waa'ee jireenyaa kana gubbaa irratti hundi keessa na duukaa fookas yookiin irratti akka hojjettan hafuura Waaqayyootiin isin gaafadha. Sagalee kanaa qayyabadha. Ergaa jabaa ta'ee dhaloota bira ga'ee waa hojjechuu danda'a, jijjiiruu danda'a, lubbuu tokko fayyisuu danda'a. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaadhaa kana waa'een jireenyaa nuuf agaluun jedhe. Kanaaf egaa qabxii lammaffaan nu yeroo darbe ilaallee turre jibba baatanii taa'u. Dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galee jibba baatanii taa'u jennee ilaallee turre. Jibbi kun maalidha? Jibbi maalidha? Jibbi kan eenyuti? Namni nama jibbu ilma seexanaati jedhama. Kan seexanaatidha. Macaafatu jedhama. Namni nama jibbu kan seexanaati jedha.
Dhagaa dubbifadhaa Yohaannis boqonnaa 8 guutummaa dubbisaa. Lakkoofsa isinitti hime immoo dhaxxanii tokkichi waan gubbaarra buutu yoo dubbiftani immoo waan baay'ee bartu. Namni nama jibbulma seexanaa akka ta'e macaafatu lafa kaa'a. Kanaaf nuyi jireenya jiraannu kana keessatti jibba baannee hin teenyu. Jibba baannee fuula gooftaatti hin dhiyaannu. Dhaloonni jibba baatanii deddeebi'an dhaloota waa'ee jireenyaarraa gale. Jibba otoo jibbanii jiranii mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'amu. Yeroo tokko jennee fakkeenya tokko kaafnee turre. Guyyootaan dheengadda laalla gubbaarratti fakkeenya tokko kaafnee turre. Namni nama jibbu maal akka inni ta'e. Obboleessa kan jibbu akka nama ajjeese. Namni nama ajjeese immoo abdii jireenya bara baraa akka hin qabne macaafa qulqulluu keenya ergaa Yohaannis irraa wajjin laallee turre. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3:13-16 akkasuma ergaa Yohaannis boqonnaa 2:4 ergaa Yohaannis boqonnaa 2:9 ergaa Yohaannis 4:19-21tti waa'ee jaalalaatii fi waa'ee jaalala sirriin taane dhaloonni jaalalli akka soban isa kana guutummaa isaa lafa kaa'a. Arras jaarraa jiraannu kana keessatti waldaa kiristaanaa keessatti meeqatu nyaara walitti guuraa jiraata. Dhaloonni waldaa keessatti wal arganii jennee kaafnee turre. Ishiin achi kee jiru waldaan seenu isa achi kee jiru waldaan seenu jedhanii yommuutti jibba kan lallaban dhaga'uu dandeessu dhageenyeerras jedheen yeroo ittiin darbanitti fakkeenya kana kaafneetti ilaalleerra. Inni kun jaallatanii miti ofii jecha jechuudha jaalalli. Dhaloonni waa'ee jireenyaarraa galeegaa jibbi maal akka ta'e isaanii hin galu. Jibba baatanii waan mootummaa Waaqayyoo argatanitti fakkaata. Sagalee koo dhagaa kan jirtan mallattoo kanatti naa bu'aa. Okay, koftaan isin eebbisu eebbifama. Kanaaf egaa macaafa qulqulluu keenya kana gaafa ilaallu waa'een jireenyaarraa gale moo warra waa'een jireenyaarraa galeef warra waa'een jireenyaa galeefitti deemaara. Qabxiin nuyi har'a ilaallu kana gubbaatti amma kan dubbadhe hin ga'a. Kan darbe gubbaatti amma kan dubbadhe hin ga'a. Qabxiin nuyi har'a ilaallu dhaloonni waa'een jireenyaarraa galee ergama isaanii dagatu. Dhaloonni waa'een jireenyaarraa galee ergama isaanii dagatu. Ergama ofii dagachuu jechuun kufaatii hamaadha. Namni tokko maatiin gaafa ergatu waan maatiin itti erga sana yoo irraanfate yookiin yoo gate maatiin itti dheekkama, itti lola, itti ka'a. Cal jedheen dhiisu. Yaa ta'u garuu inni kun immoo baay'ee ulfaataadha. Mee kallattiin maatiin tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 10 gubbaa deemna. Lakkoofsa 10 gubbaa deemna. Nama Waaqayyoo ayyaana isaa gubbaarra kaa'ee ergama manaa ba'eef dagatee waa biraatti godhe tokko arganna. Kutaa macaafa qulqulluu keenya keessatti Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 isin guutummaa isaa dubbiftanii ergaa jabaa argattu. Ani garuu kanan qabadhee boqonnaa 15 lakkoofsa 10 gubbaarraati wajjin laalladheeni. Duubatti deebitanii 15 tokkorraa kaaftanii gaafa dubbiftanii Saa'ol argattu. Seenaa Saa'ol yoon xiqqoo isinitti himuu barbaade Saa'ol nama itoo arree barbaacha deemuuti dibata argate nama dibamee gale. Saamu'eeluma kana boqonnaa 10 lakkoofsa 6 gubbaarratti immoo nama dibamee jijjiirramee raajii dubbachuu eegale. Lakkoofsa 23 gubbaarra gaafa ga'u immoo nama dibamee qodaa kee taa'uun inni dibame meerreessa jira jedhanii gaafannaan Waaqayyotu akkas jedhe inni kun mi'a gidduu jira jedha. Dibata baatee mi'a gidduu taa'a. Dibamee mi'a gidduutti gale dhaqaa waamaa jedhe. Arra waa tokkoon isinitti hima. Dibata arra si mul'isee borsi kuffisu otoo hin taane dibata bara baraa mul'atteetti nama tokko sirra kaa'eera. Nama fudhateef naa mallatteessi gooftaa koo. Kanaaf namni kun achi dibamee yoo ba'e iyyuu dhufee yeroo jalqabaatiif Israa'el gubbaadhaatti mootii ture. Mootii ta'eetuuni Israa'eliin geggeessaa tureetiif Waaqayyoo gar tokkotti erge. Gar kamitti ergaa? Gara warra Amaaleqoota dhaqeetii xiqqaadha amma guddaatti waan hundumaa rukutii balleessi jedheetii itti hime. Inni ajaja kana Waaqayyo harkaa fuudheetii bahe. Edda ajaja kana fuudhee manaa bahee boodatti gidduutti dubbii namaa dhagaye. Jecha biraa dhagaye. Jecha biraa gaafa dhaga'u wanti inni ittiin deddeebi'eetii fi akkaataan inni ittiin deddeebi'aa jiru garaagara ta'e. Akkatti Waaqayyo ergamatti kennee fi akkaataan ittiin Saa'ol ergamatti kenname hojjete garaagara ta'e. Firoota koo arras Waaqayyo harka ergama fuunee baaneerra. Waaqayyo ergama nutti kenneera. Ergama keenya kana karaatti gataa jira moo galmaan ga'aa jirra? Ergama ofii galmaan ga'uun chaalenjii baay'ee nama gaafata. Ergama ofii gatuun garuu salphaadha. Ergama nutti kenname karaatti hambisuun baay'ee salphaadha. Ergama nutti kenname galmaan ga'uun garuu baay'ee ulfaata.
baay'een keenya har'aa ergama Waaqayyo nutti kenne lafa keenya irraa kottaa lafaa kaafna ergama nutti kenname lafaa kaafna hojiitti hin jalqabna Waaqayyo akkasumas itti hin kennine dibata akkasumas irraan keenya Waaqayyo inni kaan ergama kadhataa qaba inni kaan ergama dhugaa ba'umsaa qaba inni kaan immoo kennaa faarfannaa waan garaa hundumtuu ergama hundumtuu kennaa dhaga takana guutummaa qaba yaa ta'u malee itti hojjechuu gubbaatti immoo hanqina jira Waaqayyo gaafa nutti kennutti akka hojjennuuf malee ruuqa keenya akka teenyuuf miti of ilaalla kanaaf Saa'ol kutaa kana gubbaarratti mee nan dubbisa akka jedha tokko irraa kaase Saamu'eel yeroo sanatti Saa'oliin ati saba isaa Israa'el irratti mootii akka taatuuf Waaqayyo si dibuudhaaf ana erge amma immoo ati dubbi Waaqayyo sitti dubbatu dhaggeeffadhu sabni Israa'el biyya Gibxii yommuu ba'anitti Amalekonni isaaniin mormuudhaaf karaatti wanta isaan hojjetaniif isaan nan adabaa jedha Waaqayyo gooftaan maccaa egaa ati dhaqiitii Amalekoota dhiiraa jalqabdee amma dubartiitti ijoolleedha amma mucoolitti amma mucoolii harmoodhanitti akkanumas qotiyyoowwanii amma oolotaatti gaalota amma arrootaatti ajjeesii fixii isaaniif isin ho'iinii jedhe ergamni Waaqayyootti kenne gaa isa kanadha akka ajjeesii fixii jedheen hin hambisin mucooliidha amma ijoolleedha amma mucoolii harmoodhanitti hin hambisiin jedhe fixii jedhe ni gadu achi deemee waan akka inni godhemu wajjumaan laal yommuu Saa'ol Xilaa'imitti namoota walitti waamsisee isaan keessaa lafoo 200,000 warra Yihuudaa keessaa immoo namoota 10,000 in lakkaa'ate amma gaa deemee fixuudhaaf lola kanatti ba'uudhaaf warra Amalekoonni kun Israa'eliin gaafa biyya Gibxii keessaatti ba'an baay'ee waan rakkisaniitiif baay'ee waan dhiphisaniitiif amma Waaqayyo ijaambaa amma Waaqayyo irratti waaqummaa kana mul'isa ulfina kun gubbaatti mul'isa waan ta'eef dhaqii rukuti jedheeti Waaqayyo ergate eenyuun ergata Saa'ol ergata yeroo tokko Waaqayyo nama dhabee miti nama qaba gaafa na ergatu gaafa si ergatu anuma duwwaa qabattee yaadiin Waaqayyo isaan akka jedhe warra Ba'aaliif kan hin jilbeeffanne namoota 7,000 qabaayedha yoo nan caal jedhee taa'eyyuu yoo ati caal jettee taasiseyyuu Waaqayyo hin lallabama Waaqayyo hin faarfatama Waaqayyo dhugaa hin baama kanaaf har'a kana cimsee dubbachuu barbaadu yoo jiraate dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galee ergama isaanii dagatu dhaloonni ergama isinitti kenname dagattanii jirtan of ilaallaa Waaqayyo anaaf isiniin akka deemnu barbaada namni sagalee koo dhaga'u yoo jiraate harka isaa ol kaasee nan deebi'aa haa jedhu nan deebi'aa ameen bifamaa sinaa eebbisu Waaqayyo ulfaadhaa warra Qeenoxaatiin garuu isin yommuu sabni Israa'el biyya Gibxii ba'anitti wanta gaarii gootaniif waan turtaniif ani Amalekoota yeroon balleessuu isaanii wajjin akkan isin hin balleessinetti isaan gidduudhaa ba'aatii adeemaa jedhe kanaaf warri Qeenotaa Amalekootatti gargar hin ba'an Saa'ol hawwiidhaan jalqabee amma Shuur isa fuullee Gibxii argutti Amalekoota rukute Agaagiin mootiin Amalekootaas fayyaatti booji'ee namoota hundumaas billaadhaan hin fixe Saa'oliif namoonni isaa Agaagiin mooticha hin mararsiifatan karra bushaa'ee karra saawwaa horii dilbii coccoomoo fi ilmoolee keessaa warra gaggaarii hundumaa ajjeesanii fixuu hin barbaanne warra waa'ee hin baafnee fi warra tuffataman hundumaa garuu raawwatanii hin balleessan asitti garakkoo guddaan yeroo tokko waan nuti hawwinutu ergama nu kaafuudha ergama nu gachisiisa amma Saa'ol wanta itti dubbatame guutummaa raawwatee fixee yoo jenne waan hafeetu jira ergamni itti kennameef kan inni raawwate gargari Agaagiin mooticha guutummaatti booje fayyaatti booje yaa ta'u malee saawwan coccoomoo warra laalchisaa namatti tolu warra gaggaarii ta'an ajjeesuun barbaanne Waaqayyo galuutti bu'i fixii ittiin jedhe mootiidha waan ta'eef akkam barbaadeen godhaa jechuu barbaade fakkaata taayitaan qaba aangoon qaba waan ta'eef ajjeesuu nan danda'a hambisuus nan danda'a jedhee yaade fakkaata ergamni Waaqayyootti si erge akka raawwattuuf malee akka keessaa footuuf miti calan isiin hin jenne fixii jedhe waan ta'eef fixii ennaan fixi dhiisi ennaan dhiisi itti bu'e ennaan itti bu'i ittiin bu'i gana itti bu'i seerri Waaqayyoo akkas seerri kun seera waraanaa wajjin wal fakkaata seerri waraanaa taa'ennaan taa'u ka'ennaan ka'u
namoonni as keegirtan sirriitti beekuu dandeessu gooftaa sinaa eebbisu namoota baay'eetu beeka kana eeyyaadha. Yaa ta'u garuu isaa ol kana gochuun dhaqne yaada waaqayyootti bu'e hergama dagate hergama irraanfate ati eenyu obboleessa obboleetti koo haalli ergama keessi dagachiise argattee sii biyyatee abdii sitti badee ergama sitti kenname waan waaqayyo sitti kenne kan irraanfatte har'a waaqayyo sitti dubbata. Dhaloonni ergama galmaan hin keenye warra waa'een jireenyaa irraa gale warra jireenya irraa malee kan borii hin beekne warra fuuldurri isaanii rakkina qabu warra fuuldurri isaanii dhiphina qabu warra iddoo ol kaanii gadi bu'an akka Saa'ol iyyuu mootii dhagarotti gadi bu'e ergama hin raawwanne ka yaadatti kenname hin raawwanne ergamatti kenname hin raawwanne fiixaan hin baafne kanarraan kan ka'e waaqayyo nan tuffadhe Saa'olin nan tuffadhe. Nama yoo tuffatamtu maamiti waan gaarii goote yoo tuffatamte waan gaarii goote yoo jibbamte itoo waan gaarii hojjettu yoo arraabsamte itoo waan gaarii gootu yoo dhiitamte itoo waan gaarii gootu yoo rakkatte itoo waan gaarii gootu yoo reebamte itoo waan gaarii gootu yoo ari'atamte maamiti guyyaa tokko hin bari'a. Waaqayyoon tuffatamuu caala garuu rakkinni hin jiru. Waaqayyoon tuffatamuu caala garuu miidhaan hin jiru. Waaqayyo sin tuffati. Mee ofuma keessa qabadha. Arra ofumatti raanya ofumatti dubbannasi. Waaqayyo nan tuffatin jedha. Waaqayyo nan tuffati. Adaraa gooftaa Yesuus. Namni kun baay'ee deemeedhaaf saba kana geggeessaa ture. Warra kaan fixeera. Garuu ajaja waaqayyo raawwachuu waan dadhabeef hin tuffatame. Waaqayyoon biratti tuffatame. Lakkoofsa 10 gubbaarraa akkas jedhamee dubbisa. Kana booddee dubbiin waaqayyoo gara Saamu'eel dhufe. Saa'ol na duukaa bu'uu dhiisee deebi'eera. Bageetaa Yesuus. Saa'ol na duukaa bu'uu dhiisee deebi'eera. Inni akka dubbii kootiitti waan hin raawwatiniif isa moosisuu kootiif nan gaddaa jedhe. Saamu'eel dubbii dhaga'e kanaaf gaddee halkan sana guutuu gara waaqayyootti niyye. Dhaggeeffadha. Ani isa moosisuu kootti nan gaddee dha. Nangadda waan ani samoose akka dubbii kootti raawwanne ajaja koo hin fudhanne. Kanaaf tangadda ergama galmaan hin geenye ergamatu karaatti hafe waan hin raawwadhutti gee raawwanne kanaaf nangadda. Wanti ani misin hojjannu waaqayyoon gaddisiisaa oola moo waaqayyoon gammachiisaa oola waaqayyoof ta'aa oola moo waaqayyoon irraa fagoo oola. Jireenya akkamii keessa jiraachaa jirra? Deemsa akkamii gubbaa deemaa irra laata? Saboota Saamu'eel halkan sana guutuu bu'aa buleedha. Ergaa dhaga'e kanaaf jechi dhaga'e sanaaf bu'aa ture. Maalinnaan Saa'ol harka Saamu'eelitti dibame. Karaa Saamu'eel mootii ta'e argame garuu hin taane. Galma hin geenye akka yaadame hin taane bakka yaadame hin keenye. Ergama gate ergama buuse. Ati eenyu haalli ergama kan si buusise. Rakkinni ergama kan si buusise. Har'a waaqayyo humnatutti ergama gatte lafaa kaaftu siif haa laatu. Arraaf namatti fakkaatu ergama gatuutiin waan marakkoo hin qabu namatti fakkaatu. Guyyaa tokkos maatii os boqonnaa 24 lakkoofsa 14 gubbaarraa kaafnee gaafa deemnee dubbifnu. Namoonni sadii arganne namoonni sadan kuni inni tokko meetii 5,000 Adiraanitti kenname isa tokkotti immoo 2,000 isa tokkotti immoo meetii 1,000. Inni 5,000 gatee 5,000 buufateera inni 2,000 buufateera inni 1,000 galee awwaala. Ati nama jabaa nama iddootti facaasni galfatu. Iddoo nama iddootti bittisi nama walitti qabu ta'uu kee waan beekuufan fuudhee galee awwaale. Maqaa kunooti meetiin kee kumni taga kunooti oolu kan kee kana malee qabdaa'e. Ati hojjataa dhibaa aananaa fidaan irraa fuudhaati. Sakana gara ibiddaaf ilkaan qalutti gad darbadhaa'e. Kan akka oollu baniyyaa jira. Kan akka ooltanii ban dubbachaa jira. Dubbii waaqayyoon isinitti himaa jira. Gubii keessa ba'uu hin danda'amne, salphina keessa ba'uu hin danda'amne, gadda keessa ooluu hin danda'amne, firri kasiif hin birmanne, hiriyaan kasiif hin birmanne, eenyu kasi nagarre kophaa akka kan dhiphatu sana oolii basitti himaa jiraan. Ergama kee dagati.
waan manaa baateef hin dagatin. Eenyu akka manaa si baase hin dagatin. Waaqayyoon keessa keetti hin irraanfatin. Kanaaf Saamu'eel Saa'ol kanaaf halkan guutuu kadhachaa bule. Waaqayyo garuu Saa'ol mootii gochuudhaaf baay'ee waan gaddeef Saamu'eel Saa'oliif kadhatu iyyuu Waaqayyo Saa'oliin gara mootitti deebisuun yaada Waaqayyo hin turre. Waaqayyo takka agarsiisuu seennaan omtuu ol si kaa'e. Kanaaf obboleettii koo waa'een jireenyaa si galee moo sirraa galee jira laata? Ilaalaa. Aloonni waa'een jireenyaa irraa galee ergama dagatu. Sabooda Saamu'eel gaafa kanatti mul'atti ani kanan goone raawwadhee balleesseera jedhe. Sayyuunis sa'aan galleemu. Sayyuun bakka deebi'ee bakka balleesseera hambisee saawwan tu'ame hin jenne afaniiru sinaa badiin kan koot ergamicha raawwadhe fiixaan hin baafne kanaaf iyyuu maallaa wayya jedhame tamboladheen gaafanne. Ani kanan goone lakkii abadan kun na gubbaatti mul'achuun qabu hin jiru kun na bira hin jiru raawwadheera jedhe. Waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoon waa gargaaru. Sabooda Saamu'eel akkasitti dubbate. Ajajamuun aarsaa warra jalloota hin caalaadhe. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamuutti akka gammadu. Qalma gubamuu fi aarsaatti hin gammadaare. Kunoo abboomamuun aarsaa irra caala. Dhaggeeffachuunis moora korbeessa oolaa dhiyeessuun irra hin wayyaa'edha. Yoo bira jiraattan madiraki duwwaan godhiinaa. Gooftaan isin eebbisu eebbifamaa. Ol darba maakii qabadhaa. Sana eebbisu maakii qabachuu dandeessa jechuudha. Lakkoofsa 8:5 guutaa. Isa booda Saa'ol kun wayyoole dhiphinatti gale. Saa'ol yommuu Saamu'eeliin gara sodaadhe wanta isaan jedhan waanan dhaga'eef abboommi Waaqayyootiif gosaa janaaf kennite irraa darbuu kootiif cubbuu hojjedheera jedhe. Edda Saamu'eelitti hime lakki saawwantu mana keessaa iyyaa jira. Saawwantu marra taa'ira. Sagaleen dhaga'u kun maal jedhee mana kee keessa jedheetti. Saboon akka jedhe bakka wayyoo bakka amma raawwadheera hin qabame. Edda Saamu'eelitti hime malee saagaluu barbaanneef yaada jijjiirachuu barbaanneef innoo. Baay'een keenyaas akkas taaniin qalbii amma ija finjii arganii akkas gootota kanaafuu saagalitti hin jedhamutti hin jiru. Duratti waldaa kiristaanaa keessa waan akkasii jira. Ganama dhufanii jaarsanii waldaa waan akkasii yakkeera keessa qorameera. Naa kadhadhaa dhiifama Waaqayyo naa gaafadhaa. Bakka araara naa kadhadhaa. Waaqayyo uummanni immoo Waaqayyo siif araara godha harkatti qabe. Jaarraa keenya keessa garuu maal ta'ee laata? Nama cubbuu hojjechuu dhiise moo cubbuutu badee naan galu. Ta'u sinimuu na dhimiin dhumaan karaan darbame. Sinimuu na dhimiin sin dubbatu nan dubbatin jechuudhumaan cubbuun hundee godhate. Harka kee mirga ollaa kaasi. Wanti biyya dhaale sin dhaalin dhiiga hoolichaati harkaa baydeen. Wanti biyya kanaatti hambisi. Wanti dhaloota iddoo baay'eetti mogolee kan buusu. Milkaa'ina kan dhoowwe milkaa'ina sin dhoowwin. Harkaa baydeemi karaan kee magoodha. Harkaa baydeemi karaan kee manamaadha. Harkaa baydeemi dirreen si eegamu bal'aadha. Harkaa baydeemi biyyi si eegamu guddaadha. Sinimu na nimini dhumaan cubbuu wallore biyya fete bakka kana booda namni sinimu atin na nimin hunduu keessuma jira kan Waaqayyo garuu nu waamaa gara laafessanni waan ta'e bakka waan atinatti himjata raawwachuu dhiisuudhaan Waaqayyoon yakkeera Waaqayyoon amma dhuguma saawwantu jira jecha nama dhaga'ee sodaadhee fide waan nama dhaga'ee tanan sodaadhee fide dhibe saawwantu mana koo jira wayyoo badeera bakka kana booda Waaqayyoon naa kan du'e. Waaqayyo immoo si jaallata malee si hin gabbaru. Nama sin bukkee jiru piroofaayil nama sin bukkee jiru qabaati. Waaqayyo si jaallata malee si hin gabbaru dhaati duubatti irraa deebi'a. Waaqayyo si jaallata malee si hin gabbaru yoomiyyuu taanaan. Maatiitu akkas godhaam haadhatu intala ishee yookiin ilma ishee amma waggaa tokko guutanitti yoo nyaachuu baatan yoo dhuguu maal taate maal rakkatte mucaaqoo hoodhu maalo maal sii godhu hanu nyaadhu kana nyaadhu gaadhu kanan sii godha akkanan sii godheeni akkana sii godha tiin jedhu bakka sossoba. Waaqayyo si jaallata malee si hin gabbaru.
akka dibaddu hin barbaadu sitti dubbata deebi'e. Kanaaf yeroo tokko tokko nama garramaam namni bakka ergamumsa lafa kaayati bakka ani mata tajaajilu yoo baadhe yoo maali ittinis sisitti miidhama boru waldaan hin cufamu tajaajilli nafu waaqayyo nama qaba. Eeliyaas iyyuu naagameera bakka na jeesi kana booda du'a naa wayyaa jennaan karaa dhufte gubbaa deebi jedhe dubbifadhaabe karaa dhufte gubbaa deebi ani garuu warra ba'aaliif ani jilbeeffane nama 7,000 qabaadhe dhaqiti Azaa'eel hin dibi'e Azaa'ila isa billaa Azaa'eel jalaa ba'e Yehuutu ajjeesa isa Yehuu jalaa ba'e Elsaa'itu ajjeesa dhaqi dibi'e hojii terge maradas koba shelebe tabura dia hojii terge deebi karaa dhufte gubbaa deebi yedda nyaata kenneefi ergama ergeefi amma tulluu siinaa tulluu baadhooti oofee booda amma moo deebi'e karaa dhufte gubbaa deebiiti dibi'e humna dibataa gubbaa dhaqaa'e eenyu amanaa'edha labati abdii kuttee ergama laba keesse bara kana booda tajaajiluun kun ulfaata lallabuun ni ulfaata faarfachuun ni ulfaata kadhachuun ni ulfaata jettee abdii kuttee laba keesse humni labaati kaas humni deega si eegalchitu humni hojii waaqayyoo si jalqabsiisu yeroo kana kaasee olii isiniif haa banamu dhiiga olichaatiin isiniif haa banamu gooftaa nama amanee fudhateef naa mallatteessi adeebi'ani bakkatti. Kanaaf aloonni waa'een jireenyaa irraa galee ergama isaanii dagatu. Inni lammaffaan immoo inni arfaffaan jechuudha. Kan gaafa duraa lama laalle amma sadaffaan ergama isaanii dagatu. Inni arfaffaan immoo fakkeessuudhaan jiraatu. Fakkeessu soba dhugaa fakkeessuudhaan, hadii gurraacha fakkeessuudhaan, diimaa adii fakkeessuudhaan, dhaloota fakkeessuudhaan waldaa kee deddeebi'an, dhaloota fakkeessuudhaan gooftaa duukaa deddeebi'an. Macaafa qulqulluu keenya keessaa mee Roomee boqonnaa 2:17 irraa kaafnee amma 23tti ilaallaa. Iyyoob boqonnaa 4:7-8tti ilaalla. Waan macaafa gubbaan jirre gara keessan hin fidoo isaachuu. Ergaa kana sirriitti ilaalla. Fakkeessuudhaan warra jiraatan, warra ofii hin ejjiin jechaa ofii ejjan, warra ofii hin sobiin jechaa ofii immoo soban, warra dhalootaan hin hatiin jechaa ofii mo'atan. Macaafni keenya maal jedha? Qayyabadhaa seeraan. Dhaloota waa'een jireenyaa irraa gale. Dhaloota kaaniif ifa ta'aa ofii dukkanatti hafa warra jiraatan. Roomee boqonnaa 2:17 irraa kaasee mee nuufan dubbisa akkas jedha dhaggeeffadhaa. Yeroon dubbisu hundi keessan akka dhaggeessan barbaada. Mallattoo kanatti naa bu'aa namoonni dhagaa jirtan. Dhagaa kan jirtan. Eebbifamaa sinaa eebbisu waaqayyo ulfaadhaa. Tole akkas jedha mee nan dubbisa. Ati garuu ani Yihuudiidha ofiin jetta. Seerri anaaf jira jettee in amanatta. Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee ofiin jajja. Laala. Seerri anaaf jira jettee in amanatta. Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee ofiin jajja. Jaalala waaqayyoo beekta. Seerichaan barsiifamtee isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftee in himta. Jaamotaaf karaa argisiisaa warra dukkana keessa jiraniif ibsaa akka taate of amanta. Seericha keessattis beekumsaa fi dhugaa isa bifa macaafaatti qophaa'ee waan argatteef gowwoota in gorsita. Wallaalotas in barsiifta. Yoo akkas ta'e immoo ati warra kan biraa kan barsiiftu ofii keetii immoo in barsiiftu. Inatiin jettee utuma lallabdu ofii keetii immoo in attamiti jedha. Qayyabadhaa sirriitti. Yeroo tokko rakkoo guddaa waldaa kiristaanaa keessatti namni sobu in sobiin jedhee barsiisu. Namni nyaatu in hatiin jedhee barsiisu. Namni ejju waa'ee ejjaa hin barsiisu keessa jira waan ta'e. Ofii keessa waan jiruuf dubbachuu hin danda'u hin saalfata hin sodaatu. Kanarraan kan ka'e rakkinni waldaadhaan dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galu. Fakkeessuudhaan jiraatu. Bakka ofii keessa waan jiruuf ati natiin jettee barsiifta ofii keetii immoo hin attamiti jedha. Jireenya fakkeessuudha gaafa argite fakkeessu hin hatiina hatuun cubbuudha hin sobiina sobuun cubbuudha ofii immoo hin sobu ofii immoo hin hatu ofii immoo iddoon malee dhaabbatu dhaloonni akkasii guyyaan itti dukkanaa'uuf dhaloota akkanaatti firdiin murtaa'uuf jira dhaloonni akkasii guyyaatti dheebbariyaaf jiraatu malee iddoo itti dhuun beekan sagalee waaqayyootu lafa kaa'a
Yoo akkas ta'e immoo ati warra kan biraa kan barsiiftu ofii kee immoo hin barsiiftu. Hin atiin jettee utuma lallabdu ofii keeti immoo hin atta miti. Hin ejjiin hin jetta ati immoo hin ejjita miti. Laala ati waaqayyoon tolfamaan hin ciggaata galma isaanii immoo hin saamta miti jedha. Waaqayyoon tolfamaan hin ciggaata galma isaanii immoo hin saamta. Ilaala sagalee waan jedhu dubbii waaqayyo waan jedhu dhaloota fakkeessuudhaan jiraatan otoo lallabanii warra atan itoo lallabanii warra wangeela dayeeffatanii daldaalan wangeelaan birriin daldaalamu wangeelaan sobni hin daldaalamu wangeela dayeeffatanii soba daldaaluu hin danda'amu bu'aa dalgaa buufachuu hin danda'amu wangeelli lubbuu fida lubbuudhaan dhufe lubbuu fida wangeel waa biraan fidu dhaloonni wangeeloo fuuldura qabanii waan hin taane kee dhaabbatan billaadha wangeelli ittiin muramu yoo beekan ittiin muru wallaan immoo ittiin muramu si hawwachu waaqa. Waaqayyoon waa gargaara. Namoonni dhagaa jirtan laayik godha eeyyee ulfaadha. Bakka dhaloonni jireenya hin taane keessa badaa dhufe kan isaa otoo dhagayin sobuu danda'a. Otoo dhagayin atuu danda'a. Otoo dhagayin ejjuu danda'a. Dubbiin waaqayyoo lafa ka'a. Ergaan sagalee waaqayyoo biraa dhufe hin dubbataa. Dhaloota deemuu barbaadaniif, dhaloota fayyuu barbaadaniif, dhaloota milkaa'uu barbaadaniif. Inni kun warra waa'een jireenyaa isaaniif gadi duwwaaf ifata. Warra kaanitti dhagaamu mul'atu. Kanaaf dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galee fakkeessuudhaan jiraatu. Olola bakka warra akkasii gubbaarraa fagaadhu irraa jagna mucaa waaqayyoo taate fagaadhu irraa karaatti si hambisa waan ta'eef fagaadhu irraa galmaan si ga'u waan ta'eef fagaadhu irraa abidda gaan namitti si geessa waan ta'eef fagaadhu irraa waaqayyoo walitti si buusa waan ta'eef. Yeroo tokko akkas jennaan isheen hiriyaa kooti akkamittan didare innoo hiriyaa koo isa dhuma akkamittan dida. Hiriyaan cubbuutti si oofu hiriyaa miti. Hiriyaa waan hin taanetti si geessu hiriyaa miti. Fagaadhu irraa wajjin hin gowwoomfamin. Phaawulos akkas jedhee Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irraa hin gowwoominaa hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa'edha. Hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasa. Kanaaf kottaa of hin balleessinu. Otoo faarfannu, otoo lallabnu, otoo kadhannu, otoo raanyu iddoo malee dhaabannu. Amma namoota biyya lafaatti dhugaa gaafa baatanii dhugaadhaan dhugaa waaqayyoo si mudachuu danda'a. Hindee maal dhugaa jootee warri beenxeesoo dhugu. Begeetaa bayyeessuus maal sobootee ol sobu ejjootee ol ejjuu isaa miti. Ilaalaa maqaa kiristaanaa gubbaa jiru. Hin dubbata dubbii waaqayyoo. Dhaggeeffadhaa. Seera waaqayyoo qabaachuu keetiin of hin jajja. Seericha cabsuu keetiin immoo maqaa waaqayyoo hin salphifta mitiidha. Laala. Seera waaqayyoo qabaachuu keetiin of jajja. Dubbiin waaqayyoo akka jedha eeyyeen. Seerri waaqayyoo jireenya. Seerri waaqayyoo dhugaadha jechuu keetiin of jajja. Seera kana cabsuu keetiin immoo maqaa waaqayyoo salphifta mitiidha. Yeroo meeqa laata maqaan waaqayyoo nu gubbaatti ulfaata moo salphata? Jireenya jiraannu kana keessatti maqaan waaqayyoo nu gubbaatti ulfaata jira moo salphachaa jira? Golaan baas kan jirtan, haadhaaf abbaan sin argan, obbolaan sin argu, homtuu sin argu. Biyya keessa kan jirtan, maatirra kan baatan, haadhaaf abbaan sin argu, eenyu sin argu. Akkuma kunoo fakkeenya boqonnaa 15 jechi waaqayyoo garuu iddoo hundumaa jira. Isa amaaf gaarii arga. Argaa waaqayyoo jalaa ba'uu hin danda'amu. Yaada waaqayyoo jalaa akeeka waaqayyoo keessaa ba'uu hin danda'amu. Yoo akkas ta'ee dhaloonni fakkeessuudhaan jiraatan bu'aan isaan argatan salphaadha. Waaqayyoo anaaf isiniin haa gargaaru. Akkuma caafamee jiru sababii keessaniif maqaan waaqayyoo warra saba waaqayyoo hin ta'in gidduutti hin arrabsama hin jedhedha. Akkuma caafamee jiru sababii keessaniif maqaan waaqayyoo warra saba waaqayyoo hin ta'in gidduutti hin arrabsama. Waan nama hojjannee maqaan waaqayyoo arrabsamuun hin ulfaatu. Baay'ee ulfaata. Ani balleessee maqaan waaqayyoo arrabsamuun hin ulfaatu.
wangeela toon baadhi lallabuu watoon nu maqaa waaqayyoo dhaadhee jiraadhu waan namaa kee dhaabbadhee argamuun koo in ulfaatu in ulfaata. waaqayyoon waa gargaaru. waaqayyoon waa gargaaru. kun dhaloota kamii dhaloota waa'een jireenyaa irraa gan bakka zimbiloo warra jiraatan nyaachuu dhuguu jiraachuu maal uffachuu bakka bulaniituma ka'u irraa gale ka waa'een jireenyaa itti mul'atu homtuutti mul'atu bakka kana warra ta'e waaqayyoon waa oolchu. waaqayyoon waa oolchu. kanaaf warra dhaga'uu duwwaan of goosan immoo hin ta'inaa jedhe Yaaqoob jalqaba gaafan dubbisu baay'een keenya hin dhageenye yeen hin lallabama hin dhageenya hin lallabna garuu rakkoo guddaa maayidaa itti jiraachuudha. ara dhageenyaas keessa gaafa gadi baane waa biraan itti mul'ata. deemnee googilii seennaa FB seennaa TikTok seennaa maal seennaa kanarraa waan biraa agarraa jecha biraa dhageenya hin agarraa inni nuti dhageenyoo eessa dhaqa dhukiyaa dubbichi eessa dhaqa. sagalee waaqayyoo yoo walitti dhiyaatte inni sitti dhiyoo jira. amma kana hin taanetti garuu jireenya kantuun jiraatina. jireenya akkasumaan hin jiraatina. jireenya zimmiloon jiraatina. jireenya gadda qabu. jireenya ardhaa sitti fakkaatee boorii kee balleessu hin jiraatina. obboleessa obboleettii koo hin darba. waan darbuuf jettee si darbu immoo dhabii. qabxii shanaffaan isinitti hima. barumsa keenya qabxii shanaffaadhaan ga'aa jirra. qabxii shanaffaan dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galee dhaloonni waa'een jireenyaa irraa galee wanta lafa kanaa gadi abdatu bakka har'uma bakka waan lafa kanaa gadi abdiinsaa yoo hojjetan yoo waan hundumaa yoo godhan sa Phaawulos gaafa dubbatu abdiin ijaan mul'atu abdii miti jedhe. mee dhufan dubbisaa Luqaas boqonnaa 12 16 irraa kaasee 21tti. Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 16 irraa kaasee dubbisa akkas jedha amma lakkoofsa 21tti. kana booddee Yesuus fakkeenya kana isaanitti hime kunoo namni sooressi midhaan isaa baay'isee toleef tokko ture. inni midhaan koo lafanitti galfadhu hin qabu maal godhu jedhee of gaafate. akkasan godhe gombisaa koo hundumaa jiksee midhaan koo hundumaa mi'a biraas akkanitti naqadhutti guddisee nan ijaara. ofiinis yaa namummaa koo waggaa baay'eedhaaf kan si ga'u waan gaarii hundumaa lafaa qabda. amma egaa dhimma hin qabaatin taa'i nyaadhu dhugi gammadis nan jedhaan. waaqayyo garuu dhaggeeffadhaa. Mali dhagaa jirtan amma wali dhagaa jirtan iski dhagaan jiraa wali jettan. eebbifama sina eebbisu waaqayyo dhagaan jireeyyanii gooftaan sina eebbisu maatii waaqayyo eebbifama eebbifama eebbifama. waaqayyo garuu yaa gowwa laala yaa gowwa eedana lubbuu keessi duraa fudhachuuf jiru. eegaa kanatti qopheessite kun hundinuu eenyuuf taare ittiin jedhe. namni badhaadhummaa ofii isaatiif tuullatee waaqayyo biratti immoo badhaadhaa hin ta'in kunoo akkasin ta'a jedhe. lafa kana gubbaarra waan baay'ee qabaachuu dandeenya. namni kun yoo laaltanii gooftaa fakkeenyaan itti hima. namni tokko waa macaafatee baay'ee naa tole baay'ee naa mijate kanaafuu eessatti hangalchaa kaman godhedha. waaqayyo biraa immoo badhaadhummaa hin qabu. badhaadhummaa lafa kana gubbaarraa abdata. gammadi yaa lubbuu koo gammadi yaa lubbuu koo jedhe. gammadi yaa namummaa koo gammadi yaa namummaa koo bara dheeraadhaaf kasi koo argatteedha. kanaafis taa'i nyaadhu dhugi gammadis nan jedhaani. waaqayyo garuu yaa gowwaa waaqayyo garuu yaa gowwaa eedana lubbuu keessi duraa fudhachuuf jiru eegaa akkanatti qopheessite kun eenyuuf taare eessatti afaree. kanaa mannaa waan gaarii goonee fuula waaqayyo yoo dhaabbanne gaariidha. waa'een jireenyaa sin irraan galii
nama waa'een jireenyaa irraa gale irraa godhi. Nama waa'een jireenyaa irraa galeef nama abuddi kute irraa godhi. Sirraan godhu waan ta'eef. Sillaallatu waan ta'eef irraa godhi. Boloota koo waan lafaa kanaa gadi duwwaa abdannee isa waaqa irraa kan dhabne. Badhaadhummaa lafa irraa abdannee badhaadhummaa waaqa irraa kan dhabne gooftaan anaaf isin na gargaaru. Waa'een jireenyaa namarraa galoochuu rakkina guddaa namatti fidamu. Bara jiraannu lafa kana gubbaa bara daangaa qabdi bara lafa kana gubbaa jirtu. Waan goolabamu waan xumuramu waan bakka ga'ee dhaabbatu qabuudhaaf kan lafarraa kun. Badhaadhummaan biyya waaqarraa garuu hin jiraatama itti fufamee jiraatama. Dhaloonni waa'een jireenyaa hin galleef dhaloonni waa'een jireenyaa irraa gale garuu waanuma aduu kana gaditti bakka chaw raawwatti abdiin san asum achumeen taanu. Waaqayyo dhaloota achumeen nun taasisi. Waaqayyo dhaloota achumeen nun taasisi. Har'as achuma borus achuma nun taasisi. Ayyaanaan hafuuraan hubannaadhaan ogummaadhaan waaqayyo anaaf isin haa gargaaru. Anaaf dhaloota waan lafa kanaa gadi abdatan ta'u dhaloonni waa'een jireenyaa irraa gale. Boleessa boleettii koo hin gogonfaminaasin. Phaawulos akkas jedhe egaa nuyi matuba abdiin kutannu namummaan keenya ni bakka itti mul'atu gadhumaa yoo deeme iyyuu namummaan keenya ni keessaa immoo arraa boraa adeema. Salphinni nuyi arraa baannu kun ulfina boruuf nu qopheessa. Egaa nuyi gara wanta ijaan ilaallamu abdanna otoo hin taane gara wanta ijaan mul'anne abdanna. Wanti ijaan mul'atu kanarraa boriiti. Wanti ijaan hin mul'anne immoo kan bara baraatiidha. Meerri warri gooftaa Yesuus ijaan agartanii abdattanii beektan. Ija foonitiin argeera indee akkana fakkaata sana fakkaata guddaadha xiqqaadhattanii warra dabaaftan jirtuuyi. Argee beeka indee akkamitti wallaala nan beekaman ijaan argeera walettan. Otoon argina manne bakka. Toomaasin akkas jedhee amma harka koo madaa kee keessa kaa'utti hin amanu jennaan Toomaas. Ati otoo arguu amanuu dhabde warri toon argin amanan immoo ammamaa gammadaniidha. Mee warri gammaddan gooftaa qabaachuutti gooftaa galateeffadhaa. Haaleluu. Marabadana magatraba jene mele bede veni migiloro lobo dono mosunda borra bagatraba jeni amando. Kana waan arda mul'atee barbadu waan argame nama gubbaa yaada keessan inni patina. Yoo ta'es isaan ta'e yoo ta'uu baates isumaan ta'e waan ta'e. Inni guddaan garuu kan nu dhiphachuu qabnu jireenyaaf. Kanaaf dhaloonni waa'een jireenyaa irraa gale waama lafa kanaa gubbaa abdatu bakka. Chaw raawwate kana booda abdii biraan qaban. Isaan keessaa ba'a warra akkasii kun siinis ofitti dabalu waan ta'eef. Gooftaan isin